Egaa meeshaan kuni asuma ollaa keenya dheeraa deema. Arabiyaa majlisii fi tiivistaandii bifa faashina ta'e kanaan akkasuma akka biffeetitti kan hojjetame kana haga xumuraatitti nu faana tura. Maashaallah egaa abbaa muraad haga haati muraad galteetaniin dhuftee asiin ana faana teettutti isumarraayyuu hin taa'u ayin immoo nama biraa wajjirran taa'u yoo taa'illee kophaa kiyya geessiin galtuurra taa'edhanii taa'uu didanii kanaaf atillee haadha muraad waan illee bakka hayyeessa. Haati muraadii yaa yoo dubartoonni dhufte jechaadha ganaa daawwitii soqataaf hin deemtu suutuma jechuudha jeqistee asiin of keessatti filaalti jechuudha. Makkaa Madiinaa dubbannaan ani onneen too dhawatte irra caalaa uumaa khalqii rasuul. Bismillah alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kuni kabir jamtoota jaalatamtoota bulayaan kiyya bagaan jecha egaa Arabiyaa majlisii bareedaa kana isin agarsiisuuf hin dhufe. Inni kuni ka ummi muraadii akkasuma haala bareedan xumuramee maatiin illee fudhatuuf jirani akkasuma jechuudha sadarkaa tokkoffarraan hin hojjetamee abbaa tiklasii soddoo maatiin isiniin jedha. Ammallee almuuniyee midhaanii baay'eetti baay'atee hin fokkanne itti xiqqaatee keessallee hin fokkanne hedduu bareedaadhaan isiniin jedha. Akkasii meelka ergisatillee. Egaa bulayaan kiyyaa takkaayan isaa kana akkasumallee jechuudha. Haati muraadii kiyyaa yoo dubartoonni dhufte jechaadha ganaa daawwitii soqataaf hin deemtu suutuma jechuudha jeqistee asiin of keessatti filaalti jechuu akka waa irra hin buune. Akkasumaatii fi wajjiniyyuu akkasiin isiniin jedha buleen kiyya teessoon isallee kana fakkaata. Guddaan isaa immoo kana kunniin isiin akka iddoo na jala hin finne teessoo haanaa gabaabbatu jette garuu waan iddoo fixuu mitiin jechaadha kunillee akkasii buleen kiyya meetira 7 kuni guutuu meetira 7 isiniin jedha hin jiru. Irraa hafee ka hafillee achirra jira. Kana jechuudha takkaayan isallee asiin jirti akkasii buleen kiyya ilaa haga fe'amuutitti isin agarsiisa asumaan obboleetti xiyya haadha muriyatillee laalii meeshaan kan kee haala bareedaa kanaan xumuramee ka'atina ergitee fi kun mee maaliin akka garaagarummaa qabu ilaalta jechuudha. Wanni hundi keessi isallee jechuudha boondidii haarawaaniin hojjetame akkasuma sadarkaa tokkoffaadhaan siin jedha akka itti gammaddu abdii qaba. Warri ka dabalataa barbaadanii lobboleen kenna lakkoofsi kenna sirra jira. Egaa obboleen kenna isaan illee fudhatu bismillah fudhatuuf as jiranii abbaan muraad meeshaan kuni kaadha muraadi abbaan muraadillee fuudhuuf dhufanii jiranii akkasuma abbaa muraad meeshaan kun isinitti tole obboleen kenna salamata gaafadhaati isinitti tole kaanillee nutti himan isiniin jedha. Isinis warri nu hojjettan galatooma isiniin jedhe. Ayyee jazakumullahu khairan galatooma isiniin jedha. Egaa obboleen kiyya asuma bakkee itti hojjechisnetti dhufanii achi walumaan dhaqnee feene jechuudha. Fe'arraa ilaa haga mana waliin hin geenne ofii dhufanii fudhatan waan ta'eef haga xumuraatitti daawwadhaan isiniin jedha. Arabiyaa majlisii qofa osoo hin taane tiivistaandii abbaa tiivii abbaa inchi 42 qabatu qabdi. Isaanillee jechuudha kana xumurree kaanee bakkuma takkatti lama deebi'anii hin fe'atanii bakkuma takkatti fe'atanii meeshaan kun eega ramadaanni seenee akkas guyyaa meeqatti ajajamee rabbiin warra hojjetarrallee haa jaallatu. Alhamdulillahi rabbil alamin iidatti akka mana naa ga'u jettee rabbiin naafillee laaffisee osoo inni hin gahin kinootuu mana ga'eefii jiran isiniin jedha. Yeroo kana isa fuunee gara tiivistaandii deemaa jirra isinillee ilaaltanii akkasumallee jechuudha. Amaanan ni jabaatti obboleeyyan kiyya amaanaa tana tagaarri dadhabe ta bishaan dadhabe tanii wantoonni irra fidan hundi dadhabe ilmi namaa baadhate jechuudha. Wa hamala al-insaanu innahu kaana jahuula yoo ayata tana balleessuu baadhe qomaan jedhaa jira laalaan jiru ilma namaatitu baadhate gowwummaaf jecha jechuudha. Maaliif silaa nutiin kuni gaararra dandeettii hin qabnu wallaalummaa keenyaaf ofirratti fuune wanni kana isiniin jedheef bilillee isillee harkatti qabadhe bililleen irraa baati jechuudha. Teessoowwan teebilii sanirraa jechuudha. Kinootu harkaa qaban isiniin jedha ofirratti hammadhe
haga TV standii fe'ee fi ofirraa geeggeessuu jedhee wallahi ofii deemuu ni ture alhamdulillah. Akkasumallee jechuudha hin jabaatti amanan tun nama jabeessu rabbi nu haa taasisu. Akkas isiniin jedhaa tateessoo guddaatii fi akkasumallee teebiliiwwan xixiqqoo takkaaya jechuudha. Takkaayilleen daawwitii ofirraa qaba. Daawwitiin immoo xiqquma tuqaa eeggatti mire. Akkasitti haga rabbiin kiyya naa laaffise haga inni nama dandeessise danda'anii bara haga achi geennu jechuudha. Deemanii tureen isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Alhamdulillahi rabbil alamin akkas obboleeyyan kenna warroonni meeshaa akkanas tahee meeshaa mana keessaa barbaadan lakkoofsa kiyya 964 argachuu dandeettanii barbaadan isinii geessaa feetan immoo akkuma obboleeyyan kenna haadha muraatiif abbaa muraa kanatti dhuftanii fudhatuu dandeettanii isiniin jedha. Egaa kanallee asumaan isin ilaaltaniif biyyi teennas kinoo maashaallah Ameerikaa fakkaataa jirti. Waa Ameerikaa sanillee hin dhayne hin dhageenye taan footoma argine. Babbareedaa tumaan jirti warra ka'e rabbiin isaan haa qubsiisu. Waa baay'eedha kawanni baranatti dhabne obboleeyyan kiyya. Akkasii obboleeyyan kiyya deemnee akkasitti ilaa gasga'uutitti waraabaa deemuun xiqqoonatti ulfaataa isinitti illee dheerataa mire. Ani silaa inuma waraabaa hojjetaan jiru isinitti illee dheeratamaa fi tiivistaandiin immoo isa kanan isiniin jedha. Tiivistaandii baay'ee bareedaadha. Laaluu dandeettanii akkasumallee yeroo ammaa kana obboleeyyan kiyya faashinni gataa jira jechuudha. Bakkuma hojjetametti bakkuma hojjetamee fe'eessise jechuudha. Bakkee biraa hin finne maaliiwwan isinuun argaa jirtan bakka itti hojjetamee isiniin jedhaa jira obboleeyyan kenna akkasii. Tiivistaandiin kun baay'ee guddaadha maashaallah. Akkasumallee yaani isiin amma kana saaloonii keette biffee saalooniin keettu. Biyyi kennallee obboleeyyan kiyya sana xalanii bareedanii beekaa jiran jechuudha. Kana jechuun babbareeffataa jiranii. Kushiinaan kan as keessa wantoota mimmiidhagan wantoota silaa mul'atuu qaban as keessa kaayyattee TV'n immoo achi akkasumallee jechuudha. Isa kana keettee wanni hin keettu jechuu barbaadeeti. Biffee tunillee mee obboleeyyan kiyya barrii takka eegasii masaabaadha. Masaaban sadii gamaa gamanatti barrii qabdi xiqqoo tana jechuudha. Ta cufamtee banamtu taan immoo ta gubbarra waan feete keessa kaattee itti qollofatuu dandeetti. Masaaban kunillee ootomaatikiidhaan hojjetameen isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akka ka duraanii keessa as bahee lafatti as ba'uusan osoo hin taanetti jechuudha. Meeshaa baay'ee bareedaadha. Waan akkaataa isin ergite wannummaan irraa jijjiirame takka illee hin jiru. Inni kuni kan dibamu kanuma akkanumatti faafrikaan baasu jechuudha. Meeshaalee kana hin beektan garii qalamii dibanii miti. Inni kun immoo akkanumatti bayan isiniin jedha. Baarakallahu fiikum isin laaltanii kafeetan keessa ajajatuu dandeettanii isiniin jedha. Tiivistaandiin obboleetti tiyya haadha muraad kana fakkaata. Tiivistaandii baay'ee bareedaadha. Amma immoo kaasaa jiran jechuudha. Obboleeyyan kenna kunni fe'uuf kaasaa jiranii aga fe'anitti isin agarsiisan afaana turan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya kaasaa jiranii meeshaan kun alchokkaayitti hojjetame jechuudha. Kaasatan tiivistaandiin kun torbee hin geenne warra hojjetellee rabbi fayyaa haa kennu. Isillee rabbi nagaan galchetti haa fayyadamsiisu. Akkasuma obboleeyyan kiyya isuma dhugaa alchokkaayitti warri barbaadanillee yeroo kamitti waan kamiifuu jechuudha. Daddaffitti yoo barbaadan argachuu dandeettanii haala kanaan jechuudha. Suuta akka inni waa irraa hin tuqamnetti jechuudha. Malaan haala kanaan fe'aniin isiniin jedha obboleeyyan kenna. Arabiyaa majlisii jalaa cinatti qabnee isa kana suuta galchine meetira 2 baay'ee guddaadha. Anna akkasiin isiniin jedha obboleetti tiyyaatillee asumaan birallee jiraachuu baattu abbaan manaa kan kee bira jira. Haga humnaatiin anillee bira jira. Malaan akka inni duubaa duraan si harkaan gurgamne. Firaashaa fi tiraasii lallaaftuu naayinee haala kanaan fe'amee si xumuramee jedha. Inshaallah akkas obboleeyyan kiyya rabbiin jechuudha. Egaa amaanaa tana wallaalummaa kennaaf ofirratti fuune amaanaan hin jabaatti. Nama jechuu haga rabbiin isaa laaffiseen eeggatee tiifatee ofirraa bakkaan ga'u rabbiin haa taasisuun jedha. Akkasii haala kanaan xumuramee jira. Rabbiin immoo tiyyuu jechuudha. Yoo ida kanarratti sitti galuu heddi gammachuun nama bira ga'u si haa taasisuu yookaan illee nagaan itti si haa fayyadamsiisuu isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kenna kanas ta'ee meeshaa biraa warroonni barbaadan lakkoofsa asirra jiru kanaan na argachuu dandeettanii ajaja keessan saffisaanillee yoo jettan jala bitadhallee yoo jettan akka isin barbaadanitti bakkaan isinii ga'uu danda'a isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya waa dagadhe maanni yoo jettanii gatii isaa isinitti hin himne lachuu gatii isaa isinitti hin himne afwan isinitti hima jechuudha.
gatiin TV standii kanaa jechuudha 28 birrii 500 isiniin jedha isa Arabiyaa Majlisii isinitti hima jechuudha. Egaa buleen kiyya cufti isaa jechuudha bantanillee olaaltan addisiidha yeroo garii bondi dislee tahee jechuudha wantoota amma takka itti fayyadaman kanneen moofadhaan hojjetan jechuudha. Inni kun gatii isaa isinitti himuu fi inni kun jechuudha sadarkaa tokkoffaa akkasumallee jechuudha meeshaalee addis irraa haara warraayin hojjetameen isiniin jedha almuuniyeemiin isallee kana fakkaata waan xiqqaannillee baay'annillee kaaren takka 15,000 fi birrii 500 hojjetameen isiniin jedha buleen. Meeshaan kun immoo kaaree 7 jechuudha. Arabiyaa Majlisiin kun kaaree 7 kaareen 7 meeqa akka ta'u irra hidanii argachuu dandeettan. Akkas inshallah kaareen takka hisaaba 15,000 fi 500tiin teebiliin kun immoo tiyyuu jechuudha keessa jira keessa oolitiin isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin gosa qaba kaboondidii qofaatiin tahee kanaanillee tahee jechuudha. Garii haga meetira 9 yookaan meetira 12 yoo ta'e malee teebiliin kun keessan oolu kan immoo teebilillee of keessatti qabateetiin isiniin jedha buleen baarakallahu fiikum. كونوا كان صحبا سيد المختار مكا جرافة كيني ما فافي